Ashamar kafuni akkam jirtu nagaa fayyaa nageenyi badhaadha arra pranki ajaa'iba tokko artistii jaalatamtuu fi kabajamtuu Saaliyaa Saamitti bilbilee akka waan mucaa isii jaaladheeroo mucaa isii na wajji haasayeeruu godhee dubbisuuni barbaada artist Saaliyaa Saamii eenyu akka ta'ellee ammarra nan beektu eenyummaa kiyyallee itti himuuni mee isii mucaa isii kana yoo akkana jedhuun hammam maal akkasiin dubbattu hin beeknu garuu baay'ee nama sodaachisa bakka Rabbi wanna hake sabu wanna jajjabina kennu kanafu me sodaataatiin bilbilaa jira mee maal jetti Saaliyaa Saamii kabaja guddaa isiif qabaan gara kiyya keessatti akkasii ta'uu waan barbaaduuf baay'ee jaaladha amaleesi nattolti wantoonni isiin dalagdu martinu baay'ee na gammachiisa waan ta'eef kanaafu mee nafaana turaati haa ilaallutti bilbilu jira Gara shirabat gari fakkeesse qabsoo sabaa guutaa suubanga tatorse manduka awaaj maka hama baas qabsoo fi qabsawaa duuga wal habaabse Hello. Hello Saaliyaa akkam nagaa? Eeyyan amman dhageessisaa? Nagaa jirtaa? Nagaa galata garabbi. Saaliyaa dhimma kiyyaa hin dagattee? Waasitti meen turre kana dura? Barreeffer. Ani micatti takka nalleen beektu. Mucaa kee baay'ee jaaladha. Mucaa keetitti akkana fuusistu barbaadeeti. Eenyurraa? Asuma biyyootuma jiddu galarraa. Wallahi gaarraan namti fuudhu addumaaf filata. Eshi. Waa'ee mucaa fuudhaa fi mallaan anamitti kan filuudha. Isa dhugaadha waan si jaaladhuu fi ati artistii jaalatamtuu kabajamtuudha. Kanumaaf ilma keetii heeruu barbaadee si gaafadhe Saaliyaa ta'e. Galatoomii gaafadhu. Inni shinaan jedheera ummaa ta'uun sodaadhaan aan jedhee ture kana dura. Ayah mucaan kun jawab akkas naan jedhee ture. Guddisu namaa fi eessatti argite? Waliin haasofneerra. Eessaan? Online irratti. Online seenu ijoollee hojjechuu waan akkas beekan durbata isaanii waan hunda naammalee waan hunda kanaafuu fakkeessa biraatiin ijoollee biyyaatti. Ilma kee falmataa natti fakkaate ilmuma keessa bar Saaliyaa. Isa miti. Galatoomii waan akkasii haasoo maqaa ijoollee akkasitti hin jedhin gaarii. Hayyee Saaliyaa ta'e piraankisu godhu jira nafateedha. Piraankiidha Saaliyaa waan biraas se'in piraankisu godhuuf kuushin tartiibenti yaa Saaliyaa dhamee kofalchiisaanii jedhee tan piraankisu godhu barbaadeeti Saaliyaa ta'e malee wanta akkanaan jiru. Akkasii malee maaf jennaan ijoollee kan tolan beekaa. Yaa dhugaadha haadha caalaa namni ijoollee fi beeku jiru. Dhugaa keetii baay'ee galatoomii baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa jabaadhuu hojii hojjetaa jirtullee baay'ee namatti tolaa akkanumatti itti fufii jabaadhuu nagaan akkam wayyee bakka jiraatee fayyaa keenya. Amiin waliin dhufaan inshaallaa gaafa tokko wal arginaa biyyatti. Hayyee jabaadhu. Tole.
argitanii jirtanii prank ajaa'ibaa hojjedhee jira jaalatamtuu fi kabajamtuu artist Saaliyaa Saamii ilmoo ofii akka itti amantu arginee jirra kanaafuu nu martinu warri ilmoo qabdan jechuu keessattuu ilmoo teessan seeraan guddisaati akkana amantummaa guutuutti qabaadha haati namaa hunduu nama amanti haati namaa hunduu nama hin beekti yaa prank akkana yaa xiqqoo waan Saaliyaa rifachiisu si'een duraan rifataa ture konfidensi guutuu garuu ijoollee isii irratti qabdi kanaafuu akka prank biraatti waliin deebinu nagaannu bulaa siniin jedha horaa deebana bulaa Inni anafdaga walitalato sinaluna bahi nanalusimbohu walkichumanjiga kitachun hinjohu isakas jo'u sani nanumal hajo'u